Kakur kan kabade goftanu nafana inani tamanade otudinanu kana gudisu. Channel kana fara taatan subscribe gochuun maatii channel kiyyaa ta'uu dandeessu kan like share gochuu fi yaada qabdan komii fi qeeqa keessan gama komentiin ibsachuu ni dandeessu jecha. Egaa yaadni ani har'a qabadhee fi dhufee waadhuma irratti innis waan haaraa osoo hin taane waan jidduu kana deddeebi'aa jiru irraas dudubbatama waan tokko jedhamaatii jirudha. Egaa nam tokko wanta tokko gaariis ta'e yaraas gaafa arge wanta sammuu isaa keessatti yaada irraa dubbachuu hin didu tarii yaada sana kan deeggaru taatan immoo kan falleessu ta'uu danda'a jechuudha. Anis isa kana keessaa tokko ta'ee wanti jechuu barbaadu dhimma jidduu kana deddeebi'aa ture tokkoffaa obboleettii keenya Simboonii yuutuubii ishee kan milkaa'inaaf ka'ee ergaa waa baay'ee keessa dabarsitee fiddee asiin geessee yuutuubarri Oromoo ta'e tokko yuutuubii ishee harkaatii riippoortii godhee gara duubaatti ishee deebisee jira. Kan jedhuu fi akkasumas immoo yuutuubera keenya beekamaa obboleessa keenya lammii keenya jechuudha. Beekii shoo fi akkasuma obboleettii keenya Elsaa Gadoo jedhuutti maaltu uumame isa jedhu irraa dubbatamaatiin jira. Haga ammaallee ittuma deddeebi'amaa jira jechuudha. Akkasuma kaleessaa haadha hibbaaf tuubii Elsaa Gadoo waliin dhimma uumame sanarratti turtii taasisaniiru kan jedhu oduu gurraan qaba. Garuu maal akka jedhamee gaaffii maal akka gaafatamee fi deebii maal ta'u akka deebi'ee dhaga'uu baadhus quban qaba jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti wanta ani jechuu barbaadu akkuma isin beektan obboleettii keenya Simboon yuutuubii ati sagalee keenya dhageessa jedheetii yaada. Yuutuubii kee yuutuubera Oromoo ta'eetu viidiyoo isaa ati fayyadamte jennaani yuutuubii keessatti riippoortii godhe namni suni carraallee siif hin kennine yeroo tokkotti dhamaatii kee bu'aa bahii baay'ee keessa dabarsitee fiddee asiin geesse yuutuubiin kee carraa milkaa'inaa qabaate osoo karaarraa imalaa jiru gara duubaatti si deebisee ka jedhu odeeffannoo guutummaa guutuutti ni jira jechuudha. Sababa kanaan wal qabatee obboloonni keenya immoo warri Simbooniidhaan beekanii warri immoo baduu yuutuubii ishee dhagahan jiranii kallattii garaagaraatiin sagalee ta'anii fi obboleettii keenya Simboonii yuutuubiin harkaa qubatee jira deema maatii ta'a jabeessa kan jedhu wal qabatee sagalee gaddaa miira gaddaatiin jechuudha kan ibsamaatii jiru. Inni kuni egaa ani kanarratti kan hin xiqqoo miimbeewwantii godhadhee dhufe jechuudha. Obboleettiin keenya Simbooniin fayyaa isheetii nagaa isheetii hin baatii hin galtii hin hojjetti mana nagaa biyya nagaa naannoo nagaa keessa waan jirtu natti fakkaata. Haga ammaatti infoormeeshinii irraa akka nu badheetti jechuudha. Ani isheedhaan illee walitti dhufe waan hin dubbadheen jiru kanarraa miidiyaa marraa wanta dhageen alatti innaa obboleettiin keenya kun fayyaa isheeti. Wanni isheen taateen jiru balaan ishee irra gahee hin jiru dhukkuba hin qabdu rakkina hin qabdu garuu yuutuubiin sekendii keessatti deebitu maayikiroo sekendii keessatti baddu immoo sababa viidiyoo namaa fayyadamteedhaaf yuutuubiin ishee harkaa riippoortii ta'ee gara duubaatti deebi'ee jira. Infoormeeshin jedhudha kan jiru jechuudha. Nuyi garuu har'a ijoolleen sagalee taa'aa jiran ishee bira dhaabbadhaa jabeessaa sabiskiraayibii godhaaf warra jechaa jiran miira gaddaatiin jechuudha kan isaan ibsaa jiranii. Muuziqaa gaddaarra kaanii suuraa tokko irra kaa'aniitu jechuudha. Kun hin barbaachisu. Maaliif jennaan lubbuu namaa fi yuutuubii wal bira madaaluun dogoggora jechuudha. Akka tokkootiitti maaliif deebisuu hin dandeenye isa kaleessaan olitti hojjechuu dandeessi waan ta'eedhaaf yaada kanaan ibsuun keessanii miira aarii miira gaddaa miira hidhii xuuxuutiin yuutuubii ishee beeksisuu jechuun danaa waan biraa farrisu jechuudha. Akkanaaf galeetitti akka yaada dhuunfaa kootiitti jechuudha. Kanaaf sagalee waliif taanii wal jajjabeessuun kan kufe kaasuun kan bade barbaaduun baay'ee kan namatti toluu fi jaalala waliif qabatan ibsuu akkasuma tokkummaa ofii diina ofiitti agarsiisu jechuudha. Garuu xiqqoo ishee miira aarii yookiin miira gaddaatiin otoo beeksisuudhaaf baattanii baay'ee natti tola jechuudha. Obboleettii keenya Simboonii sagalee kiyya kana hinuma dhageessa jedheetiin abdii qaba. Atis immoo akka kanaatti miira aarii keessa buutee zimmi jettee callistee taa'uu keerra baatee rakkoo sirra ga'e. Gama kanaan waan akkasii dalageen yuutuubiin keenya irratti riippoortii ta'ee jira. Isinis immoo irraa baradhaa. Ani dogoggoruu kana sababa kanaaf rakkoon kun natti dhufe jettee rakkina sirra ga'e kana ofii keetii otoo ibsattee caalaatti namoota kaaniif illee barnoota fakkeenyallee ta'uu dandeessa jechuudha. Inni biraan namni
yuutuubii mucattii kana irratti riippoortii godhe erga Oromoo ta'e erga yuutuuber Oromoo ta'e sirriidha. Viidiyoo namaa fayyadamuun dogoggoradha. Viidiyoo namaa fuudhanii yuutuubii ofiitii irratti fe'uu jechuun seera yuutuubii keessattis dogoggora guddaa jechuudha. Koppii raayitii fi akkasumallee riippoortii kanaaf kan nama saaxiludha. Namni kun garuu osoo carraa hin kenniifin yeroo tokkotti yuutuubii isheen hamma kana itti dadhabdee dhuftee asiin geesse kana harkatti salabbisheessuunsaa dogoggoreera. Garuu namni tokko gaafa dogoggoru maaliif dogoggorte jedhanii waa biraa irratti murteessuu miti. Maaliif namni kun erga Oromoodha jedhame viidiyoon achi jalaa fuudhamee isheen irratti hojjette sun yookiin immoo kan ishee irratti yuutuubii isheetii irratti feete kun viidiyoo afaan Oromootiin hojjetame jechuudha. Kanaaf namni sun Oromoo erga ta'e osoo nuyi tokkummaatiin jaalalaatiin gadda dhiisnee miira gaddaatiin ibsuu beeksisuu fi dhiisnee gammachuu nagaatiin ishee bira dhaabbannee bakka isheen gufte kanaa kaasne isa kaleessa hojjettarraa ol hojjetamee yuutuubii ishee beeksifamee fi namni kaleessa yuutuubii obboleettii kanaa harkatti riippoortii godhe Oromoon akkasitti wal jaallata, akkasitti kan kufe kaasaa, akkasitti kan bade barbaada, akkasitti wal bukkee dhaabbata. Ani maaliifin akkas godhe? Kun narraa eegama, maaliif carraa hin kennineef jedhee yerootti ofitti deebi'ee of ceebba'u itti dhufuu danda'a. Darbees immoo nama biraallee darbee akka hin miine daangessuu danda'a jechuudha. Tokkummaan hojjetame kuni. Kanaafuu walumaa galatti miira gaddaatiin osoo beeksisuu fi baattanii hedduu natti tola. Isheen fayyaa isheetii, nagaa isheetii, hojii isheetti jirti jedheeti yaada. Wanti biraa rakkinni balaa biraan isheerra ga'e haga ammaatti ani gama kiyyaan hin nageenye yuutuubumatu harkatti riippoortii ta'ee duubatti deebitee jirti kan jedhu jechuudha. Kanaaf hi'ii xuuxuun miira gaddaa muuziqaa tokko tokko akkasittiin jechuun kun akka kootiitti anaaf naaf hin liqinfamne dogoggora jiru isinillee anallee na hubachiisuu dandeessu jechuudha gama koomentiitiin. Inni itti aanu walitti bu'iinsa Beekii Shaawuu fi akkasuma obboleettii keenya Eelsaa Gadoo jidduutti uumame. Egaa akkuma isin argitanii kan sappoortii jedha, kan piroomooshinii jedha, kan piroomooti jedha. Waa hedduutu irraa dubbatame jechuudha. Isinis maaf jettanii maaf dubbattanii jechaa hin jiru. Wanti isinitti dhaga'ame yaada keessan ibsattanii jechuudha. Kana jidduutti anis wanti isaan irraa hubadhe Beekii Shaawuu yuutuubera beekamaa afaan Oromoo hojjetu hundi keessan ni beektanii. Namni kun irra waan kana hojjeteedhaaf waa hedduu irratti dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif kan piroofaayilii godhatee mucaa kana hatii qabamee birrii 5,000 nyaatee dhugaamoo sobamoo kan jedhu yaada garaagaraatii jechuudha irratti fidatee kan dhufu. Mucaan kun kaleessa waa hedduu nu gargaaree aarsaa guddaa nutti kaffalaa ture jechuudha. Obboloota keenya biyya ormaa turan keessaa kan lubbuudhaan badanillee sagalee ta'uudhaan gama Beekii Shaawuun gara biyyaatti kan galan akkasumallee maatii isaanii warra gaddaa bira deemee jajjabeessaa kan ture hojii kooti jedha aarsaa guddaa itti baase ijoollee keenyaa fi warra rakkina garaagaraa keessatti dararamaa turaniif sagalee ta'aa ture kaleessa nu gargaaraa ture jechuudha. Har'a namni kun wanta kana dogoggoree wanta kana qarshii kana tarii gaafateeras ta'e hin gaafannes ta'a. Wanta kana jedheedhaaf waa'ee isaa ol fuutanii miidiyaa irra deddeebisuun osoo dhaabbatee osoo obboloota kana lamaan gama Oromummaa tokkummaaf jaalala waliif qabnu erga ta'e nuyi tokkummaa jaalala waliif qabnu erga ta'e wanni isaan jidduuttidha uumame kana hambistanii gara araaraatti osoo fidanii gaariidha. Warra irratti dudubbachaa jirtan kun jechuudha. Kanaaf Beekii Shaawuu warra kaleessaa gargaaraa ture har'a immoo deebisee dagatee waan biraa irratti odeessuu irratti rakkoo uumuu danda'a. Gara fuulduraatti illee maaliif har'a waan gaariitti jiraannee boru wanta nu mudatu hin beeku. Namni kun immoo boru namoota sana deebi'ee gargaaruu waan danda'u. Dogoggora guyyaa tokkoof jettanii nama kaleessa aarsaa guddaa nutti kaffalee nu gargaaraa ture sana rakkoo nuti itti bannee fi rabbii gaditti furmaata ta'aa ture sana otoo piroofaayilii godhachuu dhiistanii gaarii natti fakkaata. Maaliif namni hin dogoggorre hin jiru, namni kamuu hin dogoggora waan ta'eef. Obboleettii keenya Eelsaa Gadoos immoo isheen akka ni yaada ishee irraatii hubadhetti isheenis haga tokko akka dubbatteetti ani sheer noormaaliin jedhe malee sheerii koomunitii jalaan jedhe malee piroomooti hin jennee jette. Akka isheen itti dubbatte jechuudha. Kana afaan isheetti dubbate. Innis hin gallee fi haa ta'u isheef hin galle.
naan gallee jette isheen gabaabumatti. Ani sheerii community jalaa jedhe malee waan biraa hin jenne promotion isin jenne promote naaf godhi YouTube kiyya naaf guddisi hin jenne jette. Innis wanta isatti dhaga'ametti dubbate isheenis immoo haga isheef gale wanta isheef galetti dubbatte jechuudha. Namni community majalatti YouTube yoo share namaaf godhe guddata itti fakkaate waan isheetti fakkaate immoo deemtee dubbatte. Beekii Show immoo kanaan dura viidiyoo baay'ee yeroo hojjetu YouTuber beekamaa guddaa akkasiin beektanii obsa hin qabu. Namni tokko waa tokko yeroo naan jedhetti yeroo sana waa baay'ee balleessuu nan danda'a jedhee nama dubbachaa of ibsaa maalummaa isaa eenyummaa isaa ibsaatii turedha jechuudha. Kanaaf har'as waanuma kaleessa dubbate sana obsa dhabee jarjaree obboleettii kana ani dhaggeeffadheera jechuudha. Sagalee inni ibsaa gadoodhaaf qabee ani sheekiis miti ani sheekii moo qeesina seetee kan jedhu itti dubbatee jechuudha. Darbe immoo namoonni warri kaaniyyuu taraa qabataniitu suutadhanii yuutuubii irra isaanii beeksifachaa jiranii ati maal irraa barbaadde ani qeesii moo sheekina seete jedhee maaliifi namni kun yeroo sanatti biizii ta'eera ta'uu danda'a. Hojii idilee isaatis ni qaba nama mana qabudha. Nama jireenya isaa gaggeeffachaa jiru waan ta'eef biizii ta'uu danda'a. Sababa kanaaf yeroo sana jarjaree kana dubbateera ta'uu danda'a. Miidiyaa irratti garuu kana fuutanii ishee xiqqishuu kana fuutanii akkas kof ol gochuun ishee itti naquun Beekii Show dhuguma 5,000 gaafate moo 5,000 fudhate moo 5,000 hate moo jechuun obsaa